Magaalaa Adaamaatti bulchiinsi aanaa Dhakaadii sosochii gumaata buusaa gonofaa midhaan nyaataa kuntaala 338 deeggarsaan walitti qabe. Akka aanichaatti sosochii gumaata buusaa gonofaa keessatti hirmaannaan hawaasaa bal'achaa kan jiru yoo ta'u, kanaanis rakkooleen hawaasummaa waloo furmaata argataa jiru. Bu'uuruma kana yeroo yerootti sosochiin gumaata buusaa gonofaa kun gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, hirmaannaa hawaasa aanichaan taasifameen midhaan kuntaala 338 walitti qabamee jira. Bulchaan aanaa Dhakaadii obbo Dabalee Haayiluu akka aanichaatti karoora kenname bu'uura taasifachuun midhaan kuntaala 338 walitti kan qaban ta'uu himanii buusaan gonofaa rakkoo hawaasummaa kan uumamaa fi namtolcheen nama mudate waloon furuuf aadaa Oromoon dhaloota dhaalchisee asiin ga'e sirneessuun gaarummaa fi waloof yaaduu kan agarsiisudha jedhan. Midhaan nuti asitti walitti qabne kun gosa midhaanii baay'een isaa almost boqqolloodha. Sanniin kan walitti qabne karoorri nu kenname waliigalli isaa kuntaala 338 338 kuusaa iddoo lamatti kan walitti qabne. Egaa buusaan gonofaa humna wal gargaarsa waloo akka ta'e beekamaadha. Labsiidhaan hundaa'e, caffeen hundaa'e. Egaa hawaasni keenya yeroo garaagaraatti balaa namtolcheenis haa ta'u uumamaan rakkoon garaagaraa yeroo irra ga'u hawaasa keenya qaqqabuudhaaf caffeen Oromiyaa labsiidhaan kan hundeesse. Baasiin deeggarsa buusaa gonofaan taasifamu maddi isaa hawaasa bal'aa ta'uu eeranii deeggarsi deebi'ee rakkoo hawaasa gama dinagdee fi hawaasummaa kan furuudha jedhan. Midhaan asitti agartan kana ofii hawaasa sochoosuudhaan ofii abbummaadhaan qabachuudhaan akka walitti qabamu taasifame. Inisheetiivii mootummaan keenya kalaqee gadi buuse hundi isaanii yeroo ammaa kana hojiitti hiikamaa jira. Hojiitti hiikamuu qofa osoo hin taane immoo bu'a qabeessummaan isaa maal fakkaata kan jedhu hawaasi keenyas ilaalaa jira waan ta'eef hojiin kun akka adda hin cinne yeroo yeroodha itti fufiinsaan akka hojjetamu hawaasi qaama jalqabe kana amma kun jalqabbiidha malee xumura jechuu hin dandeenyu. Hawaasni keenya bal'aan rakkachaa jira. Rakkoo garaagaraatu irra gahaa jira. Kanaaf sanammoo dandamachiisuu kan dandeenyu inisheetiivii mootummaan kalaqee gadi buuse kana nuti akka qaama raawwachiisutti hawaasa biraan ga'uudha. Hawaasni kun immoo akkuma amma abbummaan ofitti fudhate kana hawaasa hunda biraan ga'ee wanti kun akka hojiirra oolu itti fufiinsa akka qabaatu gochuun barbaachisaa waan ta'eef hawaasni hunduu abbaan qabeenyaa jiraatan namni humna qabu xiqqaa guddaa osoo hin jedhini humna wal gargaarsaa kan ta'e kana humna waloo keenya kana cinaa dhaabbachuun deeggaruun isinirraa eegamaa kan jedhu dhaamuu barbaada. Buusaan gonofaa sirna duudhaa uummanni Oromoo yeroo rakkoo hawaasummaa ittiin wal deeggaruu fi waliin dhaabbachuun rakkoolee uumamaa fi namtolchee ittiin wal gargaaru akka ta'e itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Dhakaadii obbo Kaffaaluu Daadhii himaniiru. Oromoon kaaduruu aadaa wal gargaarsa qaba. Gaafa rakkoo balaa namtolchee fi balaa uumamaatiin gaafa namni rakkate wal bira dhaabbata. Gaafa wal bira dhaabbatu immoo mammaaksatu jira jechuudha. Waan ol kaawwatan ol ka'anii fuudhanii jedha Oromoon. Kanaaf dursee gaafa balaan ka'e wal gargaaruudhaaf osoo hin ta'in dursa osoo balaan hin ga'in balaan gaafa ga'uun beekamu wal bira dhaabbachuudhaaf namoota balaadhaan miidhaman san gargaaruudhaaf aadaa duudhaa ganamaa Oromoon ittiin wal gargaaru san buusaan gonofaatis kaayyoon isaa ittiin hundeeffame labsiidhaan kan hundeeffame dhimma kana aadaa duraanii san galmaan gahee hawaasni keenya gaafa rakkate akka gargaaramuuf kan hundaa'edha jechuudha. Namoonni deeggarsi walitti qabamu arginee dubbifnee tokko tokko yaada kennaniin buusaan gonofaa aadaa fi duudhaa uummanni Oromoo kaleessa ittiin bulaa ture waan ta'eef isa kana itti fufsiisuuf gahee nurraa eeggamu ni bahanna jedhan. Duudhaa fi aadaa kaleessa itti fufsiisuudha abbootiin keenya akaakayyoonni keenya wal gargaarsa yoo namni miidhame yoo namni dhukkubsate even dafee wal kakaasee mari'atee waliif qaqqaba. Kanaaf duudhaa kana immoo dhaloota irra jiruuf nuti amma tokko dhaloota duraallee hojjennu dhaloota irra jiru immoo kana wal gargaarsa kana barsiisaa deemu.